qaadhimaati Mansuur Jamaalitti heerumsiisa jechuudha. Mansuur Jamaal abbaa qabeenya Itoophiyaa ta'uu isa dubbatama. Mansuur Jamaal suufiin isaa 70 ta'uu karabaata mormaa 110 jedhu. Kopheen ammoo yaayyuu hisaaban beekamtu jedha. Shittoo Faransaay dibataa jedhan ammaas. Makiinaan Jaappaanii yoo fedhe kolfee taphataa jedha. Yoo fedhe immoo birrii raabsee waliin gahaa jedhaan. Haala abbootii galii Itoophiyaa keessa jiru gargar keessa taasisu amoroota hedduu qabaa jedhaan. Tiiktookiin fuul miidiyaalee hawaasaa hedduun suura isaatii waan dhuunfatame fakkaata. Keessattuu onnee shamarranii saaqee seenuun shamarri hedduun jaartii tee ta'uu miti odoo dalayduu tee taanee hulaa dura dhaabbanne fuul keessi ilaalle jechuun. Mansuur Jamaalitti qabaana heerumsiisa. Mansuur kiyyamoo. Marroonni hedduun odoo opereeshinii godhanii keessisii guutuun Mansuur Jamaal madduu isii dubbata. Qaama kana kan nuuf qorate hime Dr. Tilmaami. Kana waan ta'eef shamarran hedduun jaalala isaatiin miidhamuun qeerroon ammoo Mansuur Jamaal irraa shakkuun jaartii shakkuun halkanii guyyaa booyaa jiraachuu isaa dubbata. Miidiyaadhaan dhufin Mansuur yoo lubbuu teenyaaf yaadde miidiyaadhaan dhufin yookaan ammoo reeffi qiyyaasii ganama. Batama kanaaf ammoo jaarsi gaaf jaartitti dhufu waa hunda dura sirkii isii fattashaa jedhaan sababni si suura Mansuur keessa barbaadoon sirkii Mansuur illee firraa eegaa jedhaan qeerroof diina qarreef ammoo yoo marganneen hawwii abjuu jechuun qarree taate jedhaan akkan guyyaa guutuu beelawaa fi jirti jedhaan wanni irraa kana sin biraan geenye waa himan Mansuuri.